Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota jaalatamtoota kabajamtoota maatii irra heeltu biyya keessaa fi biyya alaa teessanii kan obboleettii keenya jajjabeessaa waliin ta'aa jirtan hundumti keessan nageenya araarri jaalalli waaqayyoo bakkaaf lafa qixa isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Egaa guyyaa har'aa kana istiidiyoo Raahel Tuubii keessatti kan argamu ana obboleettii keessan dadhabduu fi cubbamtuu kanan ta'e Kaayyoof Tuubiidha. Egaa Kaayyoof Tuubiin har'a ganamaan maal taanaan gara mana Raahelitti deemtee jettanii hunda keessanuu akka garaa isin yaanne gamanumaan isinan beekachiisa. Ganama kanaan mana Raahel Tuubii dhufuun tiyya egaa mana Raahel Tuubii kana deemuu yeroo baay'ee nan hawwa, yeroo baay'ee deemuu nan barbaada. Mana Raahel qofaa otoo hin taane dhugaa dubbachuudhaaf mana hunda keessanii osoo natti tolee utuun haala mijataa argadhe, haala bareedaa argadhe gara mana keessaniitti imala gaggeesse. Akkasumas immoo bakkeewwan bashannanaa garaagaraa isin geesse isin taphachiise baay'ee kan natti tolu ture. Garuu hin danda'amne ufuu hin dandeenye jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo garuu guyyaa har'aa kana haala naa mijeesse ganama abborootiin magaalaa keessa deeme zanaa jedheetanii kunoo bakkeewwan bishaan garaagaraa bakkeen qurxummiiwwan namoonni qurxummii nyaachuu jaallattanii bakkeewwan kun wanta baay'eetu jira jechuudha. As keessatti zanaafataa jechaan jira. Egaa gara istiidiyoo Raahel Tuubii kana dhufuu kootti guddaa gammadeetan jira. Fuula gammachuutiin faara tolaatiin gara istiidiyoo Raahelitti dhufeen jira isiniin jedha obboloota koo. Egaa Raaheliyyee koo kanan dhufeefis jajjabina obbolummaa siif kennuufi jechuudha. Gara Raahel Tuubiin akkuma isin beektan nama jajjabaattuu fi nama jajjabeessitudha. Hunduma keessaniif illee viidiyoo hojjettee kan sin jajjabeessuu barbaada turtedha jechuudha. Garuu guyyaa har'aa kana haalli xiqqoo sababa hin mijanneefiif gidduu keenyaatti booddeetti jettee jirti. Egaa Raahelati munii taatee jirta jechuudha. Munii taatee jirta, miseensa yuutuubii taatee jirta. Guddaa si gammadeera. Waaqayyoof haa galatu, waaqayyo si gargaaree guyyaa kanaan si ga'ee fi galanni isaaf haa ta'u. Baay'ee namatti tola. Bakka gammaddee obboleettii koo koongiraa siin jedheen jira deddeebi'uutiin. Kanaafiyyuu gammachuun kee immoo gammachuu hunda keenyaati jechuudha. Warri kaleessa obboleettii keenya faana dhaabbattanii ishee faana turtan, warri giroomii keessatti wal fiddanii sadarkaa kanarraa wal geessan har'as immoo wal duukaa akka taatan gamanumaan isin gaafadha. Raahel Tuubiin egaa akkuma beekamu samoona kanaa haala mijataa dhabuutiin gidduu keenyaatti argamaa hin jirtu. Egaa guyyaa giroomii wal harkaa fuunee wantoota adda addaa otoo haasofnu waliin dabarsineerra halkan guutuus ta'e guyyaa si dadhabne na salachaane osoo hin jedhiin kan waliin dabarsine. Har'as immoo akka wal duukaa taanuu abdiif amantii waaqayyo biraatiin qaba. Raahelis waayifaayi abeeraa dhibbadheeraa rakkadheera jettee abdii kee gara booddaatti hin taasisini. Sa'aatii si mijatu irratti viidiyoo qopheeffatte gara waayifaa keetti yeroo deemtu immoo akka viidiyoo kee lakkifattee toora chaayinaalii kee akka hin dadhabneef siin jedha koodee kooyi. Warreen kaanis immoo akkuma kaleessa duukaa dhaabbattanii laayik sheer gootanii wal jajjabeessitanii harka wal qabdanii sadarkaa kanarraa wal geessan. Gara fuulduraas immoo wal jajjabeessuun keessan itti haa fufu. Monii taane jechuun miseensa yuutuubii taane miseensa yuutuubiin nu baree jechuun kalas hojii ittiin hojjennu homaa nu fayyadu jechuu miti. Hojiin kan hojjetamuu qabu ammadha jechuudha. Amma kan irratti hojjetamuu qabu hundiyyuu kan barbaachisan irra caalaayyuu amma jechuudha. Kanaafiyyuu egaa Raahel yeroo giroomii keessa jirtu guyyaa tokko maal goote beektanii jiru? Guyyaa sana surree keessa moo maal keessa kaawwattee silkiitu hojjechaa jirtu silkii ishee jalaa caccabee naannoo guyyaa 3 moo guyyaa 4 turte jechuudha. Raahel baay'ee jajjabaatti haalli mijatee fi miti jechuudha kan guyyaa kanarraan geesse. Raahel obsituu waan hundaati. Dhugaa dubbachuudhaaf yaadaan nama guddaadha. Umuriidhaan xiqqoo yoo haa taatu malee yaadaan baay'ee nama guddoo kan taatedha jechuudha. Kanaafiyyuu kan haala namaa mijeessu kan nama gargaaru immoo waaqayyoodha jechuudha. Ammallee waaqayyoon koo si gargaaree waayifaayi yoo si argamsiise yoo waayifaayi abdillee toora chaayinaalii keeratti waan tokko gadi lakkifadhu siin jedha koodee kooyi. Isinis obboloonni keenya waan isheen gadi lakkifattu nu bira hin jirtu. Obboleettiin keenya maatii waaqayyoo nuti wal baruun keenya guyyaa haasofii guyyaa kolfaa qofa ta'uu akka hin qabne hundi keessanuu beekuun isinirra jiraata. Maaliif hiree
nuti guyyaa dhiphinaallee erga waaqayyo walitti nu fide erga waaqayyo wal nu barsiiseeti guyyaa dhiphinaallee wal bira dhaabbachuu qabna. Fakkeenyaaf ani kaayyoon kun har'a sin duukaa osoo hin jiru guyyaa tokko guyyaa lama guyyaa sadii yoon isin biraa hafee inni biraa haftuu jajjabinni keessan jedhee keessi koo hin yaadu. Ta'uus immoo hin qabu jechuudha. Hamma tokko baqa wal yaadachuu qabna. Wanta gahee keenya waliif bahuutii qabna. Isiniin jedha obboloota koo obboleettii keenya irraa helatillee waaqayyoon koo si waliin haa ta'u. Jajjabee koo waan hundumaayyuu obsaan dabarsitee jirta. Ammallee akka yoo wifi abdillee gara daataa guuttachuutti illee socho'iinsiin jedha. Garuu hundumaa dursaa miseensa YouTube ta'uu keetti immoo guddaa gammadee faara tolaadhaan gara mana kee dhufeetaniin jira. Egaa bakka dogoggorreetti wal gorfachuudha. Bakka immoo sirrii taanettis wal jajjabeeffachuun nurra haa jiraatu. Miseensa Raahel Tuubii kan taatan hunda keessan baay'ee isinan jaalladha, isinan kabaja. Jaalalan isiniif qabu kana jedhee isinii ibsuun innatti ulfaata jechuudha. Egaa yeroo tokko viidiyoolee hanga kanatti hojjedhu garuu yaadanii dubbadhu keessatti karaalee hundumaa karaa garees ta'ee karaalee tokko warri natti qabamtan yoo jiraattan gamanumaan dhiifama kanaaf gootan abdiif amantiin isinirraa qaba. Jecha koo kana keessattis dogoggorri yoo jiraate akkana sirreeffattan bakka jajjabinni jirutti immoo akka wal jajjabeessinuun isiniin jedha. Raahel koo bakka gammaddee baay'ee tokko sii gammadeen jira. Gara fuulduraattis immoo jajjabaatee toora chaayinaalii ka'ee kanarratti wanta dhalootaaf seenaa ta'u, wanta nama gargaaru, wanta nama jajjabeessu akka irratti hojjettu abdii fi amantii waaqayyo biraatiin qaba. Egaa guyyaa har'aa kana maatii kee wajjin bashannana kana fakkaaturraa si oolcheen jira. Guddaa galatoomaa hundi keessaniyyuu.